fayyisaa keenyaa si haa galatu. Maqaadhuma kee fayyisaadha, maqaadhuma keetti daa'ii kaa galanni si haa ga'u. Maatii kanaaf araarri kee haa dhufu. Harrabni hidhame kun har'aa jalqabee araara keetiin haa hiikamu. Araarri Waaqayyoo gara isaan dhufaa. Bana afaan kee haa jedhu. Bana afaan kee sin ilaala, afaan isaan banamaa dira. Banamu baay'ee. Ameen jedhu. Dhaggeeffadhaan ameen jedhu. Ameen jedhu. Inni daa'ii kulaa dhufeera laa argaan jira, argatti qabaa. Inni daa'ii kun dhufeera, maqaan isaa Yesuus. Yaa'ii keessaa nama du'aaf eegame kana jireenyatti deebiseera. Har'a galgala sa'aatii afuritti reeffa akka ta'uuf itti ergame naan jedhe Waaqayyo. Amma bilisan baasadhe Waaqayyo. Fidi arraba kee gabbaasi. Gabbaasi arraba kee. Fidi as gara koo. Duudaan cufame kun abanamu. Maqaan isaa eenyudha? Nawwaama. Eessaa fiddan? Qanyirraati. Yoomii kaasee akka ta'e. Kaleessa ganama. Biyyansaa. Biyyansaa. Nija geefan biyyansaa. Iyesuus gooftaadha. Ameen jedh. Ameen jedh. Ameen jedh. Maqaa inni tajaajilu fayyisaadha. Biyyansa. Fiigi asir. Yesuus narra bulee narra tafee maraarri kee iddoon ammallee naa kennee ansi godheera naa jette ibsa gaararraa balbalaan itti cuufame iyya gooricha guddaa rikee iddoon ammallee naa kenne ayyoonni kee ansi godheera naa jette ibsa gaararraa namni toluu danda'u Yesuus ani mucaa keeluchu dafqa kirraan ergame. Yoo maqaan kee nattim. Biyyansa. Na duukaa jedhaa waan an jedhu. Waaqayyo jedhaa. Inni nu waaqeffannu jedhaa. Dinkii hojjeta jedhaa. Maal jetta warra meedaa? Kanama gammachuu kooyu waan inni ibsuun qabu Yesuus haa ulfaatu. Ilillee galata guddaa Yesuus. Bayyansa. Maal jette? Waaqayyoof galata naa gashaan jedhe. Baga gammad. Ameen.